ዋው ሱመያ እንኳን በሰላም መጣሽ። እኮ ከሚዲያ ራሽ ከሚዲያ ጠፍታለች ያሉ አንቺ ደግሞ አለኝ ያልሽ ነው። እንኳን በሰላም ወደ ሚዲያሽ መጣሹ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀረከፉኔ ጅርተኒ ፈያ ኬሰኒ ነጋ ኬሰኒ ጅራ egaa Sumayyaan baddee jirti miidiyaa irraa jedhanii Yesuufa barbaannee dhabnee miidiyaatti dhufuu diddee miidiyaa irraas baddee jirti jechaa turanii barbaannee dadhabnee ishee jirtu dhabnee jechaa turanii Yesuufa jechuudha. Yesuuf miidiyaatti baatetti egaa amma Sumayyaan nan jira jettee jirti gara miidiyaatti dhuftee. Maan maqaan ishee jala badee goddeenya Sumayyaa kana jechuudha. Saayidoon basboora gizee duraa akkuma argitanii man keessatti irraa fudhatee ture achitti warra kisaa turanii. Amma immoo Sumayyaanii galtee jirti dhuftee jirti bagaa nagaan dhuftee jettee jirti jechuudha. Eddee salaamii dhabboo maqaan ishee salaam. Eddee dhuftee naanillee naasofni galeellee jira. Naaniin jennee salaam garuu dhuftee jirti jettee jirti. Gizee sanatti paspoora koo fuuldura namaatti naa kenne malee Saayidoon duubarraan immoo deebee narraa fudhatee kan jettee haasoftee jettee jirti Sumayyaanii. Ani immoo isheenis poolisii fiddee Saayidoonis gaafa sana poolisii fidee jennaan nama ishee gargaaru sana itti ramadeefiin ture akka paspoora isheen Saayidoorraa fudhattuuf naman beeku anillee itti ramadeefi nama sana bira deemii jedhee jennaan achi sinnannee Saayidoo wajjiniin immoo miidiyaa irratti gizee meeqa kan isaan ba'anii garuu immoo miidiyaa irratti paspoora ishee deebisuu malee jalaan immoo deebee na jalaa fudhate silkii kollee paspoora kollee kan jettudha kan isheen haasaa jirtu miidiyaa irratti jettee jirti Sumayyaanii. Sagalee ishee gadi baastee dhaggeeffataa turte jechuudha. Saayidoon siimii keessatti fudhatee waan hin qabu hundaa achi silkii keessaa na jalaa wanti godheetiyyuu qafoo bichaa naa deebisee kan isheen jettee haasaa jirtu salaam jechuudha. Sumayyaan immoo rakkina jiru hin beeku. Saayidoon humnaanis ta'e waan baay'ee birriitiinis ta'e edda isheen jirtu edda Sumayyaan jirtu natti hin jennaaniin hin didee jette salaamaan. Humnaanis jette birriitiinis kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Kanaaf immoo ani nama birriitiin attaalalamuuti nama birriitiinis dabarsee nama kennamuuti. Inni garuu humnaanis birriitiinis yaalee dadhabeeti dhiisee kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Salaamaan isheen jettee haasaa jirtu jechuudha. Sumayyaan immoo sagalee ishee sana teessee dhaggeeffatti. Garuu iddee galtee turteetti dhuftee jirti. Galeera sanaan hin jenne naanis haasaan jirtu. Waan rakkina hin beekuu jettee jirti. Salaam immoo sin agarsiisa yoon ani sin agarsiisne nama miti jettee jirti jechuudha. Taraashee as faraarraa jirti taraashee jechuudha. Dura Saayidootu Yemen keessatti as faraarraa amma immoo Salaam Itoophiyaa Finfinnee keessa galtee Finfinnee keessatti as faraarraa jirti jechuudha. Yoon ani ati koo eenyumaafuu hin taatu. Haadha manaa keefis hin taatu. Eenyumaafuu hin taatu. Sin agarsiisaa na argitaa jettee xiqqaa akka isheen itti aadataa jirtu jechuudha. Salaam Saayidootti jechuudha. Sumayyaan immoo jarri lamaanii walitti aadataa jiru. Garuu immoo kan ka'ee sababa kootiin otoo ta'u immoo waa biraatu isaan jidduu jirti malee sababa koo bichaa miti kan isheen jettu jechuudha. Hundumaafuu mee Saayidoon galuunsaa hin nafu. Inuma galaa yoomiyyuu ta'eyyuu mee kan dhufu ilaallaa kan isheen jettee jirtu jechuudha Sumayyaanii.
Saayidoo kana immoo nima jaallatti immoo bara. Edaammati naafaamatu mataa ishee gugubee malee dhugaa rabbi saayidoo yoo naddu qabe immoo dhaarti. Amma salaam sin agarsiisaa isheen jettee fi xiqqoo tokko argitanii taraallee itti aadataa jirti isheen egaa waan dhufu laallatee eenye jette. Hin jaallatti garuu hinaafaan immoo mataa guddi malaa goo ture. Saayidoo kana sirriitti jaallatti. Sirriitti jaallatti Sumayyaa wallaahi hin jaallatti. Garuu immoo gaharri ishee rakkise Saayidoo akkam narratti fuudhaadha. Isheen mataa ishee gubee bitti ishee godhee kun jechuudha. Hin jaallatti jaalala. Dhaqaamamuu isheeti jechuudha. Salaam itti aadattee fi Saayidootti jechuudha. Kanaaf iyyuuti bakka birriitiin somaatis dadhabanii bakka isheen jirtu baasuu dadhaban amma yoona kana jechuudha. Isaanuma bukkee teessee isaanis isaan jiran Adaamaa isheen isan jirtu Adaamaa. Otoo ani takka dhugaa rabbii dhugaa sanitti miti otoo Oromoo ta'e jechuudha. Qaata dabarsanii wallaatan. Wallaahi isa dhugaa sanitti miti otoo Oromoo ta'e qaata jechuudha. Guyyaa tokkoyyuu hin bulan hin dabarsanii. Boolla lixanii wal baasanii wal dabarsanii wal kennaniiru. Ilaala addee gaafa isheen Finfinnee galtuuti jechuudha. Adaamaa galtuuti bakka isheen jirtu tokkittii dadhabanii dhiisan fajja'anii dadhabanii. Ilaala amma yoona kanaa jechuudha. Bakka isheen jirtuun arganne amma yoona kana har'a ji'a meeqa? Otoo Oromoo ta'e torbee tokko isaanii ittiin fudhatu yoona kana dabarsanii wal kennan sa'aatii dabarsanii kunooti egaa amma ilaala kana faati achuma achitti wal caalamaa baraa ilaala. Amma yoona kanaatti iddoo isheen jirtu bakka isheen jirtu argachuu hin dandeenye isaanuma biraa baati amma eengadda akka jettetti hayyuuni mangadaa rakkas qaxxaamuruu argeenii ishee argee jetti Yesuufitti. Ishee argee jennaan akkas giseen argu isheedha deemaa jirti. Kana jidduutti otoon adeemaa jiru ishee qabuuf otoon deemaa jiru makiinaan natti dhufee ammasitti isheen makiinaa gurraacha tokko keessa buute baatee deemte kan jettudha. Isaanuma bukkee jirti jechuudha. Isaanuma bukkeetti jiraatte argachuu dadhaban. Makiinaan gurraachaan argamu isa keessa lixxee baatee kuttee ija kootii kan argee ani. Mucaan tokko immoo birrii sii kennaa birrii 20 naa kenni edda isheen jirtu qabee siin geessa. Jedhee jette gaasa hayyuunis immoo jechuudha bakka Sumayyaan jirtu jechuudha. Amma bakka Sumayyaan jirtu dadhabanii baafachuus argachuus hin dandeenye jechuudha. Otoo Oromoo kana ta'e immoo guyyaa tokko isaanitti fudhattu yoona kana dabarsanii wal kennanii jechuudha. Kanaaf iyyuu Sumayyaan amma salaam ani ishee akka duraa haasa'u diddee galtee galeeras naan hin jenne kan xaxatteen teessee waan taate hin beeku kan jette jechuudha kan isheen amma dubbatti Sumayyaanii. Yesuufi amma baddee jirti miidiyaa irratti viidiyoo akka durii waraabdee gadhiisaan jirtu jecha ture jidduu eengadda. Amma isheen jette badeera jette viidiyoo eenyumaayyuu katattalaa hin jiru dhiisee jira amma garuu immoo salaam galtee otoo as jirtu. Galeeras naan hin jenne baga nagaan galtee han isheen dabarsite jechuudha. Kan biraan immoo isa walitti aadatan faati han isheen fidde. Isheen amma taraa ishee salaam yoon ani sittiin agarsiisii nafee jechaa jirti gasa idootiini. Kanaaf iyyuuti agarsiiste hundaa gootee olu taasiste gadu taasiste gondor buuste Yemanitti gizee 5 deebiste maali hin ga'u Sumayya kanarra hin ga'u. Waa hin ga'u dhugaa rabbii daangaa keessa darbuun namaa kun nama jibbisiisa. Yoo abbaa manaa kee hin jaallatta miti hin jaallatta abbaa manaa keetti deebiiti akkuma duraa keetti hanni hunda keessan kan jiraachisu isa miti itti deebiti eddee sila ta'eera waan gootuun qabdu ijoollee kee guddifadhu amma yoomitti. Olu taasiste gadu taasiste agarsiiste akkuma inni taraasaa wal hammatan anachi qophaa koo ijoollee koo qabadhee dhiiga bo'aa jette kanaan ture jechuudha. Amma immoo taraasaa isas itti agarsiiste waan hin goone hin jiru jechuudha. Xifiisaa olitti deebiste iyyuu isheen dhugaa rabbii Yemen kanatti gizee meeqan isheen joorsite sobdee Itoophiyaa jirtu Yemen hin jira maaloo otoo jettu sobdee. Kanaafuu bakka hin geessines hin jiru siif jedhee bakka nannes hin jiru Saayidooni. Boolle ogalteeyyuu boolluma waliin hangala jedheera si biraan nafuusiin jedhee Saayidoon illee si jaallata atillee hin jaallatta garuu rakkinni jidduu keessanitti maalumaaf fuudheedha. Kanaaf abbuma manaa keetti deebitee ragaa yoo jettee Sumayyaa jiraatte bareedduudha. Yesuuf immoo Saayidoon hin jenne nan gadhiisa hayyuutiin
hin jenne kan jechaa jiru jechuudha. Engadda ofii gaafate kan akkas jedhe yeroo ammaa Sumayyaa natti fakkaata waan kana. Yoonni ishee gadhiise malee isatti hin deebi'uudha. Ani isheen hiyyeessite natti fakkaata. Saayid immoo kanaafuu waan dubbate hin qabu. Otoo ta'e akkam gootaa an jedhee jennaan giiggettee madhaabatte jedha. Yesuuf immoo akkamaa taatu barbaadere. Jecha namaatiin deemti moo jecha namaatiin jireenya ishee diiddire? Ati hiiki jettee miti yaasuu hongora guddaadha kun dhugaa rabbii. Han abbaa immaa malee siin jara wanti kana keessallee si gashuu hin jiru dhugaa rabbii. Mirga isheetiin dandeesse sila hin fuudhee miti kalas. Ati hiiki jetteef hiika miti, ati jidduu jaraatii bahi jetteef isheen baate miti. Kunis mana ishee jiraatti, kunis mana ishee jiraatti. Eddee sila ta'ee jechuudha. Hayyuun immoo ani Saayidoon nan gadhiisnee silkiina jalaa kaasaan jiru garuu ani akkuma isaatti himan jira. Namoonni gariin hin hiittee hayyuun Saayidoo hiikeera hayyuutiin jechaa jirtu. Ani wanti na hiikellee hin qabu. Bilbilammoo narraa kaasaan jiru jettee jirti. Akkuma sanatti hin jira jettee jirti jechuudha. Viidiyoo tokko waraabdee gadhiisteettu. Kanaafuu inni ulfaata gaa wanti hundiyyuu gaa masaanuun akkasuma nama guddinatti fakkaata. Yaa Rabbi ani masaanuu hin barbaaduuti. Masaanuu Rabbi narraa fageessu ani hin barbaadu. Sumayyaa ani sii beekaan ani masaanuu hin barbaadu fi koollee. Atillee akkasuma taatetti rakkatte anillee akkasuma hin barbaadu masaanuu. Dhugaa Rabbi ani masaanuu hin barbaadu.